በኢየሱስ ስም መጣ ኢየሱስ jireenya biyya ormaa wayyo nama nyaata taa'e. Gaafa biyyaa baanu jireenyi keenya walii lama. Kaan gaarummaa fi kaan yerummaaf jechuudha. Kaan gaariitu carraa gaarii irra bu'aa, kaan immoo carraa fokkataa irra bu'aa. Ammoo Waaqayyoo manaa nu baasee nu hin qaanessiini. Fayyaa manaa baanee reeffi keenya manatti hin galiini. Kaayyoo keenyaaf jecha waa baay'ee taane. Kaayyoo keenyaaf jecha kun akkanatti fooqirratti fooqiin too ijaaranii dhuma asii gadee harcahee jechuudha. Akkanatti isaan fixaa jira. Isaan irrattuu daldaalaan isaan miidhaa jira. Ijoolleen keenya baay'ee miidhamaa jiru. Namatu isaaniif hin barre malee baay'ee tokko miidhamaa jiru dhugaa rabbi. Garuu nama seeraan hojjetuu fi nama seeraan hin hojjenne adda baafachuu dadhabuu isaaniitu biyya namaa keessatti fidee isaan kun cinqatii keessa isaan naqee. Hundumtuu gaafa daldalaa jedhan waanuma seeraan amanamummaa qabaatanii hojjetan nutti fakkaata. Dhugaa rabbi garuu dhumarratti ichiti siqaayii meeqa keessa darbanii birrii amma kana baasanii dhufanii as gahanii kun umni isaanii kana faa ta'a. Otoo fooqii ijaaraa jiranii fooqiin akkanatti galabbaxamee isaan fixaa jira. Sanarrattuu yookiin nyaatanii garaadhaa qabu yookiin nyaatanii garaadhaan qabanii dheebotanii bishaan dhuganiiru dheebotanii bishaan hin dhugne waa baay'eetu jira. Amma Waaqayyo nu haa oolchu waan akkasiirraa bilisa nu haa baasu. Nagaa moo hin daganne nagaan Waaqayyoo lafa isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii. Warroonni maamila kiyya taatanii jirtan ulfaadhaa kabajamaa. Rabbiin yaada muraada keessan isiniif haa guutuu. Dhugaa rabbii hedduu takka isinitti gammadee jira. Warri maatiinaaf hin taanellee maatinaa ta'ana jajjabeessaan isiniin jedha. Sabskraayibii, laayikii, sheerii naa gochuu hin dagatiinaa. Sirna birrii homaa isin hin gaafatu. Baasiin qabdanii harkuma keessaniin okee gochuudha. Ammoo warroonni na cinaa dhaabbattanillee ulfaadhaa kabajamaa. Siniin jedha takka takkan akkanatti mana arabaa keessa teenye kan arginu garaan nu gubata. Garuu maal goonari waan goonu dhabne furmaata isaanii kenninu dhabne yoo itti man isaanis naman dhagaani birrii 450 isa dhuftanii birrii 300 isa dhuftanii achiititti hojii hojjetadha. Isatu bu'aa qabaa. Inna asii waan birrii lafaa maramu si'an ta'ii maaliif akka isaan as maraatan ani naa galuu dide dhugaa rabbi. Uffanni asitti siqaa ergan inni kaan garaa kutatee karaa suudii irra deema. Achirranittis dhumaa jiru. Asis dhufanii dhumaa jiru. Mi Oromomti kun maal maqxee laati maal balleessite laati mi Oromoo badiima Oromoon qabdu kanaan ani akka kootti naa galuu dide dhugaa rabbi. Badiima Oromoon balleessite kan wal himatus Oromoo kan fidee wal gatus Oromoo kan walirraa nyaatee wal ganus Oromoo. Kan maqaa ollaanitti ol ba'ee maqaa olii lafafus Oromoo. Oromoon maaliin goone? Oromoo wal ajjeesteetti, walis ajjeesisiisteetti dhugaa rabbiiti. Wanna nuti nurratti hin taane hin jiru.
Mee warra soddaa kana ilaala. Gaaf tokko ol baanii abaluun kana godhe jedhanii himatanii hin beekan. Abaluu jaallatee dhiisee beeka jedhanii hin dubbatan. Achumatti ukkaamsatanii fixatu isaan. Keenya hoo akka laallee balaa ol bahanii miidiyaa irratti lallabaa oolu. Garuu dhumni isaa kunuu akka kanaa namatti fida jechuudha. Hojii akkasii jira. Hojii gaariidha jedhanii ijoollee biyyarraa fidanii kun ijoolleen akkanatti biyya namaa keessatti dhumaa jiru. Dhugaa rabbii haati mucaan koo biyya alaa deemeera hojjetee maallaqa naa erga. Anaafuu kana booda naa darbe jette haati yoona kana garuu mucaan isaanii waan itti jiruuf akka itti jiru isaaf rabbi bichaatu beeka. Daldalonni keessuma daldalonni Dubaay dhugaa rabbi nu gubdanii sinaa gubu rabbi. Imimmaan keenya fixan rabbi imimmaan keessaa sin keessaa xaragu. Ani kanuman jedha malee wannan jedhuun qabu. Dhugaa rabbi gubanne. Maal jechuudha? Yoo birrii irratti ergannu birri sin ergina gara biyyaatti dhanii birri nu nyaatu. Yoo ijoollee biyyarraa obbolaa keenya fidannu siniif hin dhanii nu nyaatu. Mee akkamumatti Oromoo faana jiraanna mee nuti? Dhugaa rabbi akkamumatti Oromoo faana jiraanna. Oromoo fiddee kun goodaa keessatti gatte. Warri soddaa fuudhanii nyaata kennanii wayyaa irraa jijjiiranii koottaa fudhadhaa ijoollee keessanii jedhanitti waamu. Mee ilaala isaanuu hagam akka isaan nu taasisan. Maal jechuudha? Sammuun maal yaada maal assaaba? Hin hojjetu, hin argatu. Takkumaan birri makiinaa bituuf immoo maal gochuuf himee? Akka kootti anatti baay'ee ulfaatee jira, baay'ee gaddisiisee jira. Garuu Waaqayyoon dhiisiin dhugaa rabbi Waaqayyoon dhiisiin haa fardu abbaan firdii hin dhugaasu hin taafardu bakka waan jedhu qabu. Maal jechuu akkamitti Oromoon biyyarraa dhuftee biyya kanatti dararamti? Maal jechuu akkamitti Oromoo akka isaa fide ho'aa abidda akka saafaa gubu kana keessatti gad darbata. Akkam yaadeet haadha isaa tazziramu abbaa isaa tazziramu obboleessa tazziramu obboleetti tazzira. Inda mutuma obboleettiin jiraatteeyyuu mana kontiraataa ta'uu danda'a tarii isheefuu jireenya hin mijanne ta'uu danda'a tarii waa baay'eetu jira. Kanaatiif iyyuu ijoolleen Oromoo biyyarraa biyya Dubaayidhaa hidhattanii maqaa dhattanii manaa baatan dhugaa rabbi isinitti taafu. Birrii 300 baastan sana nagadaachumatti ixifii buufattu. Sammuu du'aa qabaachuudha malee sammuu fayyaa osoo qabaatanii dhugaa rabbi birrii amma kana kan fedhanii dhufan. Garuu sammuu waa yaadee hojiitti jijjiiree hojii hojjetu dhabuu isaaniitu gara biyya ormaatti isaan fiiksa. Akkasitti dhufan immoo gaafa fooqirraa kanatti lafatti naman immoo unumarrumaan keenyatu gubata. Maaliif jennaan agarree mi'aasaa mi'aa mana biyya ormaa gaafa argannus nyaannee gaafa dhabnus teenye gaafa hojjennus ta'a gaafa deemnus boqachaa firii deemii qabna. Garuu amma hawwarra dhiiraa kun akka kooti gaaffii ta'ee jira. Akka kootti baay'ee tokko gaaffii ta'ee jira. Kanaatiifuu hundee akkamitti jiraata namni meejoo akkam ta'uuf adeema maal godhagaa